Akkam jirtu hordoftoota koo, nagaan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha gama kootiin ani nagaa kooti Waaqayyoof galannaa ta'u. Tolee, har'a barnoota kompiitaraa afaan Oromoo kutaa tokkoffaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaaliin kun chaanaalii barnootaa waan ta'eef subscribe gochuun nu jajjabeessa. Viidiyoo kana yoo jaallattan immoo like, share gochuun hiriyoota keessaniif dhaqqabsiisa. Isas kan isiniif dhiyeessu an Indaalee Addaamuuti. Tolee, barnoota kana kan isiniif dhiyeessu kitaaba Information Technology kutaa 8ffaa irratti hundaa'e waan ta'eef barattoonni kutaa 8ffaa gamanumaan carraa kanatti akka fayyadamtan jechuun dhaamsa jabdu an isiniif dabarsudha. Amma kallattumaan gara barnootichaatti. Tolee, barnoota keenya unit 1 irraa jalqabna. Boqonnaa tokkoffaa irraa jalqabna. Unit 1 Basics of Computer jedha. Achi jalatti mata duree xiqqaa nu ilaallu Computer Generation kan jedhudha. Hiikkaa isaarraa yoo jalqabne gaariidha. Boqonnaan tokko Basics of Computer jechuun bu'uuraalee kompiitaraa jechuutti hiikama. Mata duree xiqqaan achi jala jiru Computer Generation inni jedhu immoo dhaloota kompiitaraa jechuudha. Dhaloota kompiitaraa. Mee gaaffii nu gaafatee jalqaba. Question jedhee, do you know the evolution of computer? Do you know the evolution of computer? Jedhee nu gaafata. Kana jechuun jijjiirama kompiitaraa beektaa jedhee nu gaafata. Jijjiirama kompiitaraa. Meegaa hiikkaa isaarraa ilaallu deebii kanaaf gaaffii kanaaf deebii argachuu dandeenya waan ta'eef na hordofaa. Akkas jedha Ingiliffaa isaarraa. Afaan Ingiliziitiin inni barreeffame akkas jedha. The term generation refers to the period of development of the computers. Jedha. Maal jechuudha? Yaa. Argattaniittu? Jechi dhaloota kompiitaraa jedhu yeroo guddina kompiitaraa agarsiisa jedha. Evolution. The term generation refers to the period of development of the computer. Itti fufee, next, computer generation is change happen in the development of computers. Yeah. Argattanii? Kana jechuun maal jechuudha? Dhaloonni kompiitaraa jijjiirama guddina kompiitaraa keessatti mudateedha jedha. Dhaloonni kompiitaraa jijjiirama guddina kompiitaraa keessatti mudateedha. Evolution isheen jettu jijjiirama isheettu bakka nuu buuti jechuudha. Itti fufee, the evolution of computer is divided into generation. Yes. Divided into generation. Egaa jijjiiramni kompiitaraa dhalootatti qoodama jechuusaati. Divided into generation. Divided into generation. Dhalootatti qoodama isa jedhudha. Itti fufee maal jedha? Each generation is characterized by a major technological development that changes the way computers operate. Kana jechuun argattaniitu? Tokkoon dhalootaa guddina tekinooloojii guddaa ta'ee akkaataa kompiitaroonni itti hojii hojjetan jijjiireen amala qabu jedha. Afaan Ingiliziinsaa isan amma duraan dubbiseedha. Yoon irra deebi'ee dubbise akkas jedha. Each generation is characterized by a major technological development that changes the way computers operates. Nuun jechaa jira. Akkuma nama jedhe tokkoon dhaloota kompiitaraa guddina tekinooloojii guddaa ta'ee akkaataa kompiitaroonni itti hojii hojjetan jijjiireen amala qabu jedha. Isinii galee? Addunyaa kanarra tekinooloojii guddaa ta'e tokkotu jira. Tekinooloojiin guddaa ta'e kun immoo
akkaataa itti kompiitaroonni hojii hojjetan jijjiiruudhaaf yaalii guddaa taasisaa ture jechuudha. Malee kompiitarri jalqabee sadarkaa nuti hamma irra jirrurraa hin turre. Sadarkaa gadaanaarraa dhufee jechuudha. Itti fufee maal jedha barnoonni keenya? Initially, the term generation was used to distinguish hardware technologies. Kana jechuun jalqaba irratti jechi dhaloota jedhu tekinooloojiiwwan hardweerii adda baasuuf itti fayyadamamaa ture jedha. Asirratti maal adda baasuu qabna? Jecha hardweerii jettu adda baafachuu danda'u qabna. Kun immoo gara maalitti nu geessa? Gara qabiyyee kompiitaraatti nu geessa jechuudha. Kompiitarri qabiyyeewwan gurguddoo lama of keessaa qaba. Inni tokkoffaan hardweerii yoo ta'u, lammaffaan softweerii jennee waamna. Jalqaba irratti egaa tekinooloojiin kuni tekinooloojiiwwan hardweerii adda baasuuf itti fayyadamamaa ture jechuudha. Eessa keessatti? Genereeshinii kompiitaraa keessatti. Yeroo jalqabaa maaltu ture? Tekinooloojiiwwan hardweerii adda baasuuf ture. Hardweeriin egaa qaamolee kompiitaraa keessaa warra harka keenyaan qaqqabuu dandeenyuu fi ija keenyaan ilaaluu dandeenyu hardweerii jennee waamnaa jechuudha. Softweerii immoo faallaa hardweerii ta'e argama jechuudha. Rakkoon qabu gara fuula duraatti hin baranna waan ta'eef itti hin dhiphatina. Mee qabxiin itti aanu. Nowadays, generation includes the changes in hardware and the software. Jedha. Kana jechuun immoo yeroo ammaa kana dhaloonni hardweerii fi softweerii hunda of keessatti hammata. Kana jechuun dhaloonni kompiitaraa hardweerii fi softweerii isan duraan isin dubbadhee ture sana lachuu of keessatti hammataa jechuudha. Inni jalqabaa hardweerii qofa kan of keessaa qabu yoo ta'u, inni yeroo ammaa garuu tekinooloojiin inni bara keenyaa garuu inni yeroo ammaa hardweerii fi softweerii wal madaalchisee of keessatti hammatee jira jechuudha. Sinii galee? Ittaan sun there are 5 computer generations. These are nuun jedha. Kana jechuun dhaloonni kompiitaraa 5tu jiru jedha. Isaanis first generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation jedhamanii bakka gurguddoo 5tti qoodamuu jechuudha. Kana jechuun dhaloota jalqabaa, lammaffaan, dhaloota lammaffaa, sadaffaan, dhaloota sadaffaa, inni arfaffaan, dhaloota arfaffaa fi inni shanaffaa fi inni dhumaa dhaloota shanaffaa jedhamanii bakka gurguddoo 5tti qoodamanii jiru jechuudha. Bakka gurguddoo 5tti qoodamanii jiru. Egaa barnoota keenya asuma irratti xumurra. Yeroo itti aanu the first generation yookaan dhaloota jalqabaa kan jedhu wajjin barannaa. Innis bara 1940 hanga bara 1956tti kompiitara tureedha. Isa waliin ilaallaa. Galatooma barnoota keessanitti jabaadhaa. Haga walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Ciao ciao.